kun situ hara jalala sinna fajase summi jalala ngachi surafu garangakala sine gaqatu ngama galgala sibani onne seni balbala sibani onne seni balbala sibani onne seni balbala nandu fadufa ya bade farta gocha naftanya somni magada hindune have ilmi bagada kandu gajiku lava lavada ina medufe ilmi bagada ina medufe ilmi bagada ina medufe Ini kan negara tahu tu katanya. Hai semua ready panne. Hai semua artis kami Ahmad Bagari kami Ahmad Bagari yang nyokoti. Hai semua tu sini bisa. Ne kami tahu tu katanya cuma kami nama isap dalati kami nama kami tiada masa tu anda. Yang mah ya ni ane sucala bistri ya udah tinggi ya. Ani fami Ahmad Baghareti dalata hargilta ana dubba adama dam semua magala di Bukhari. Ani nama arti macam karena arti malif dergiya sakbatu farsi itu orang. Anak anmatu arti nafkan nama male arti nafkan nama jadi ada. Oso arti nafkan nanti Wani jesi mungkin dua itu ketawa artis ini artis itu ni dalam itu. Amo angkana artis itu artis nafsu itu mungkin malu. Ya kalau artis kan itu artis kan itu sudah malu sebab orang sistemnya ka artis itu koti. Orang news itu angkam tak artis itu ijibina artis kan orang yang angkam tak sih ijibise me farming kalau artis itu kami tu. Farming gelar artis tak ketin be. Umman ni hana je jabisu, sonte ni umat je jabisu tu kan enggak arti. Kiro taka namun juga yen juga batan. Hawas ni gabis enggak arti nuftana kami sensimat he yani juga batan. Nuti tu hawas si macam je malah hawas si macam je beda. Malif umman ni orang mo arti tu isan kau malah isan tu arti kau malah isan arti kau. Arti itu isan kau, isan mau arti kau. Kami runjuk, arti itu isan berbeda, malah isan arti berbeda je cuma berbeda. Me malra sababa kam malfatu matan ramul cagira arti jibe surabu isani tu. Wani amma arti itu isan berbeda, malah isan arti berbeda jof. Artis tu normal bayen arsa gali khabalani. Tinek degar arti ini fangkan kami birar kacca birar buca birar bilawa wawal kushasha ni nama kakalacha gara rakko sawa kana tin ibsan gara arti mada tin ibsan yali goda jira garu manni wan isani kana diseti wan alagati fawaweda alagan ni akka isani sontan wal jejjebe siti nam to ko gafa gara arti ko tinek dedan wawun dam predabatani Kawan aku dulu filter lebih hamil dalam berapa. Kayaknya garu gafani full sana rumah toko gabi hodi tak kau jadi umat tak gersulabe. Malif erga malih kan nif sulama tiga gabi solale. Akata animation saniti dari animation saniti. Itu dah. Sampai lalu blog tadi like yang mana ni. YouTube tutor rumah disinjau jadi sini. YouTube ilman Allah kayaknya kan apa. Warna Kote juga kan apa YouTube sana subscribe ni walau tu sana dah betul. Kayaknya mau wanti ini lafe arsa me khafale baka sana tindak yang raku mala tinip suf mala tinip national office. Isan ka national asam berwala. Kayaknya sewan santim national office tu dah tu. Garuan santim national akhino jennef. Umman kun ummata national jiruan. Ummata gamat cuka ummata gadda jiruan tef. Wan gadda san itim firra. Harcasan kabati isan dia tu ante, isan kana bila dapat ni jadi sini, hamilin nama kalau tidak nak dalam negara arti dia ni buat. Kanafin arti tu isan berbeda malah isan arti berbeda dengan ini juga. Arti alaga malah arti sari pun sudah. Hamilin kawan nafakat. Geru amma tirab berkelan ni aku ibarat jiran ante, hangi tak kaji jiran fajra.
Takkanaati. Egaa hordoftoonni keenya akkuma faamii amma yoo dhageessanii artii uummata Oromoo qaba malee uummanni Oromoo artiin jajjabeessu. Kanaafuu artiin takka aadaa fi duudhaa saba tokkoo addunyaa mul'iftu artiidha. Artiin akkuma hundattuu gahee olaanaa qabdi. Artii kan jajjabeessuun dhaamsuma asumaan kun dhaamsa keenya. Mee kallattumaan karaa fakkeenyaaf amma maal garaagarummaan irreecha amma dura dabranii fi isa ammaa kana itti qophaa'aa jiran kana bifa kamiin itti qophaa'aa jiran maaltu immoo dabra irraa adda godhu? Irreechuun amma irreecha bara dabree yoo fudhattee sababa koronaa sababeeffatanii akkaniif uummanni Oromoo kutaa ol tokko bakka jirurraa dhufanii achitti irreecha godhaniif dhiibbaan hedduun godhamaa ture. Hanga nama muraasa tokko qofaa fayyadamaa ture. Garuu irreechi san haa gaggeeffamu malee gammachuudhaan addaan hin gaggeeffamne. Abaarsi namoonni silaa irreeffachuudhaaf hamilee qaban hundi hamileen keessa cabxee yaatteen abaarsa uummanni Oromoo abaareen san booda Itoophiyaan nagaya dhabdi. Irreechi kan ittiin wal eebbisanii, kan irratti wal eebbisanii, kan irratti wal harkanii, kan Oromoon bahaa fi dhiyaan kaabaa fi kibbaan itti wal dhuftee kan laga bokkaan yeroo caame leegaaf dureen bishaan laga yaa'uuf namni akka itti laga galaana dabree walitti dhufu dhabe galaana san cehee walitti dhufu gammachuudhaan birraan abaaboon daraartee walitti dhufee namni waliin gammadu san akka namni walitti hin gammadne taasisee gaddi san uumame na fakkaatteen yeroo takka takka hoggaan laalu. Har'a immoo yeroon ifiin waa'ee irreechaa kana laalu akkaataa ittiin namni hundi akka argamuu danda'a. Akka bara hora Finfinnee irreecha hora Finfinnee irreeffannee san caalaa akkaniif namni baay'atu waan jajjaamu takkaa jira. Waan kana yeroo laalu kana keessa tolli waan jiru natti hin fakkaanne. Maaliif yoo naan jettee bara dabree koronaadha sababni har'oo koronaan san dhabame moo kan bakkayyuu namni kun akkanatti affeerameef maali? Moos koronaa kanaatu baay'atee nama galaafachuu deemanii koronaan kun egaa keessi isaa waan biraati waan ta'eef ani akka tokko tokkotti gaallalu waa'ee koronaa kana gaallalu koronaan biyya keenya seenne namoota koronaa walitti beekta. Irreecha baranaa kana sudaan qaban naan galu waan isaa maal shakkitee waraana jettee kana keessatti tokko dargaggeessa achirratti argamee waraanaaf wal sassaabuu akkanam tokkotti hin yaadu. Kan biraa immoo achirratti rakkoon addaa tokko uumamtee ani hundumaafuu irreechi bara kanaa kun hanga gammachiisne maaliif yoo naan jettee irreecha akka bara kaanii san bara san maqallee hin dhoynu irreecha akka bara kaanii san nutti hin deebiin. Egaa irreecha kana gaafa bara kanaa bara kan dabre irraa wanni adda godhu amma kabara dabree sirriitti akkuma Oromoon fi akkuma niyaa Oromoo akkasii sirriitti Oromoon akka yaada isaatti geeffate jedhee yaada. Garuu kanarraa kana wanni adda godhu koronaa dubbatan koronaan gaafa walgahii isaanii yookaan wal marii jiddugala mootummaa jiddugala warra biyya gaggeessaa jiru gaafa isaan marii yookaan sagantaa takka qaban koronaan hin jiru. Gaafa garuu waa'ee dhimma Oromoo koronaan akka waan isaan firraa hidhanii yeroo dhimma Oromoo kana gadhiifamu fakkaata. Kan lammataa immoo namni gaafa irreecha deeme bara kana wanni bara duraarraa wanni adda godhu of eeggannaadhaan egaa biyya humnaan dargaggeessa karaa waraanatti sassaabachiisaa jiranii of eeggannaan namni akka gaggeessu kun dhaamsa Oromoota maraati. Of eeggannaa jabaadhaan akka duraanirra of eegee akka irreechisaa irreeffatee gamaa gamanaan Oromoon wal eebbisee waaqa galateeffatee galu asumaan dhaamsa dabarsuu fi barbaanna. Irreecha kanaati maali wanni amma haalli rakkoon isarraa uumamtu irreecharraa namni bifa kamiin karaa waraanaatti sassaabamuu danda'attee biyyaatti? Amma bakki irreechi ittiin irreeffatu sanii namuu gandatti dhalate keessatti osoo hin ta'in Oromoon bakka garaagaraatti irraa wal dhufti. Bakka irreechaa san keessatti gaafa bakka irreechaa san beekee haadhaa fi ilmoon jira kan adda badan beektaa jiranitti innaa baay'ina namaatiif.
namoonni aariin bakka isaan waan dhufaniif maqaa shakkamtoota garaagaraati jechuudha. Namni gaafa ce'ee karaa beekni kan itti hojjannu dhabe doosni biraa akka gara biraatiin dhufee qabanii akka nama madadaa geessu tochii gara waraanaa illee malanii waan jechuun sodaan qaba. Waraana hoggaas hin jennu waraana bakka tirree waraana deemu qofa osoo hin ta'in achumatti wal qabamuun samii waraana mataa isaatii jedhamudha. Maaliif amma ani sinoota koohanii waa'ee irreechaa irratti qopheessaa ture jira. Maal jedha beektaa? Booranaaf bareentoo ilmaan Oromtichaa waggaa waggaadhaan godhatan irreecha. Oromoon jiru irreecha waliif godha waamicha. Oromoon jiru sirna gadaa wal bulcha. Ittiin wal bulchuu qaba gaanfaan Afrikaa maaf ittiin wal bulcha Oromoo michaan jedha. Oromoon sirna dandeettii qabu, sirna dimokiraasii qabu, sirna eegdandee qabdu beekta. Kanaaf yoonii fi sirni gadaa jiraate, yoonii fi gadaan dhugaa san biyya qabatee jiraate, yoo abbaan gadaa kan dhugaa san lafa qabatee jiraate, abbaan gadaa mootummaa hin godhamu. Akka nuti beeknuu fi akka uummanni biroo qofi garuu seera abbaa gadattu amma yeroo takka yeroo ni filaallu atis abbaa gadaati, anis abbaa gadaati. Gaafa ati baakoraa qabattee uffata guddaa isin darbattee osoo borcee fa'aa qabattee garbiin sittuun waliin borcee akkasitti naafete immoo borcee baasan abbaa gadaati. Abbaa gadaa tahaa jira garuu abbaan gadaa kan dhugaa numa jiran malee warri sirna gadaa maqaa balleessus mootummaa keessaa ta'anii kan mootummaa ati wanni takka nam tokko gaafanii fi ilkee qaratu wanta keenyaatti hoggaanii fi ilkee qaratu akkaataa waan sanatti nyaatu mala qabu itti fakkaatee uummatatti jechuudha. Kanaaf sirni gadaa sirni ittiin Oromoo wal bulchaa turte sun waan lafa hin qabatiniif sirnoonni biraa sirna gadaa kan Oromoon jaalattu kan lafa qabsiisuu barbaaddu kan itti fayyadamanii aangaa'u yookaan ammoo dantaa dhuunfaa isaanii dantaa paartii takka dantaa saba takkaa eessuudhaaf Oromoon saba guddaa gaanfa Afrikaa waan taateef maqaa isaanii dhawachaa fayyadamaa jirti beekta. Kanaaf waan nuti itti gammannu nama tokko hoggaanii fi miidhuu deemte akka isa miidhuu deemtu gaafatti argisiistu. Namni sun sileessa yookaan ammoo ofirraa dafee dura si miidha beekta. Gaafa immoo waan inni fadhu himtee fi waan inni barbaadu isatti dhiyeessitee citee gara qabatte jechuudha. Isa miitee osoo inni firatti hin beekan isa miitee jechuudha. Kanaan beekamu. Oromoos waan isiin barbaaddu hunda ni taate akkana isiniif taana jaanii waan isaan fadhan yaadanii san keessa miidhu waan arrabee osoo hin ta'e waan hojii jirati. Kanaafuu eeggannaa guddaa godhu qabaa jechuudha. Hawaasni keenya irreecha baranaa kanatti eeggannaa guddaa godhu qaban jedha. Dhaamsa uummata jedhama. Tolagaa sagantaan keenya ammaa asitti fufaa har'aatiif asumara dhaabannaa horaa bulaa nagaa.